Salam akkam jirtu nageenyi isiniif haa ta'u ani nagaa kootii galata waaqayyo har'a dallaa diigsisnee ijaarsisnee jirra haaraa jechuudha. Deebisan ijaaran garuu dursa isaaniitti agarsiifne biyya keenya bubbisa yoolii shommana ijaarrattanii girgiddaa ijaarrattanii kun akkatti kasartu so lammata deebisanii dhaabaa jiru jechuudha. Yoo qorqorroo isa duraa ta'eet mukaa fi bismaara haaraa binnee jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Gatiin hundumaatu yeroo kanatti annaa dallaa ijaarsisaa jirra jireenya Itoophiyaa. Tokko ejjettan tokko kan hin dhumne sanaa jechuudha. Akkasii kunoo amma muluu isaa cufanii feta godhanii baay'ee tokko nama marara dhugaa kaameera ta'eef malee itti malee baay'ee tokko nama marara muka isa duraa buqqisanii haaraa dhaabamee akkuma argaa jirtanii muka haaraadha. Biqiltuun dallaa jararree jiraayyuu akka qoree kan dhadhaabnee hin cirree minaaman kunoo haaraa akkasitti fataa goonee jechuudha. Haaraa ijaarree jechuudha. Muka isaa hundaayyuu haaraa buqqisee binne maaliif biyya keenya baay'ee bubbisaa jiruun taa'u dhugaa qorqorroon waggaa lama turre ijaaramee jedhan. Naa ijaaramullee ani isin jiru gin waggaa lama turre jedhan dhugaaree waggaa lama isaa kanaa jedhani. Raafuu koos balleessanii waan dhaabe mul'uu ishee yaada margis fudhatee ture mul'uu ishee dhitanii balleessanii. Akkasitti fataa godhanii amma muka isaa kana keessa guurree abeet waan inni fakkaatu. Akkas fakkaata kunoo ilaalaa. Guddiidha waan hunduu waan ta'eef qorqorroo bitanii naan gatii baay'ee isin gaafata garuu kana bara. Shukura dheedaa oollee caccabsatanii fixan. Akka kanaan isiniin jedhaa chaanala koo like share subscribe godhaati na jajjabeessaa na wajjin ta'aa viidiyoo waraabne hojiitti minamna waan ooleef